ajaa'iban isin afeere nama jaba tokkoon isin afeere kun Diamond Platinum jedhama. Sagantaa tun sagantaa dargaggoota keenyaatii fi shamarran keenyaati. Tanzaaniyaan kun gaa as keessatti afaan Oromoo gurguddaatu jira jechuu kiyya. Afaan Oromoo kanaan Oromiyaa irraa kaatee hamma Tanzaaniyaadhaan baatuutti afaan Oromootiin aannan dhugaa deemta jechuu kiyya. Guddaadha. Afaan kabajamaa hammana gayu kana afaan kabajamaa hammana gayu kana xiqqeessanii gama feesbuukiitiin afaan arrabaa godhanii haasa'uu wallaalanii afaan wal jibbuu taasisuun wallaalummaa guddaadhaa fi jaamina guddaadha. Welcome babbareeddoo haadhatiyyaa barcuma kiyya kabajamaa United Kingdom irraa ana odaa bultuumi yookaan ana dabbal mootii gaaraati. Duuba gaa dargaggoof shamarran babbareedduu ilmaan Oromoo addunyaa tana gubbatti argamtan hawwaniif manguddoon ilmaan Oromoo addunyaa kana gubbatti argamtan nagayni rabbi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechuu kiyya. Gaa Diamond kun gaa ajaa'iba kan inni isin afeere kun mammaatti deema ajaa'iba maaliif dargaggoo kanaan fedhe jechuu kiyya. Gaangistaroota gurguddaa Afrikaa keessattis as keessattis Oromiyaa keessattis Eeshiyaa lafa Arabaa keessattis humna jajjabduu gosaan an kaa'e kanaan dargaggeessa laal warra sirbullee istaayila kana qabaachuu qaba. Kun bara maaliifin afaan kana isinii fida yeroo barbaade afaan Arabaatiin isinii fida yeroo barbaade afaan Ingiliffaatiin isinii fida. Hoggaan dargaggoo kiyya qaru kiyya gosa kanatti hin qaraa istaayila kanaan isa qabsiisa. Kalaas kanaan abbaa fedhe cabsa jechuu kiyya. Wanni niin kana fiduuf amma Tanzaaniyaa kana hoggaan nuubana isaan kun Oromoo ta'uu keenyatti beeksisuudhaaf. Afaan Arabaa hoggaan beeksisa ni dhaggeeffata dhufee dhaggeeffata. As keessatti fireendiidha naaf Diamond kun. Hindii hoggaan fide eenyummaa keenya Oromummaa keenyatti mul'isuudhaaf. Isaanis saba kanaatii jiraajanii nu beekan jechuu. Fuula dura faa akkamiif godhuu deema akkam faayidaan yaada. Afrikaa tana akka tokkotti akka biitii 54 tokko taate isii tana 54 Afrikaan akka Ameerikaa kanatti isii tana tokko godhuudhaan yaada jechuu. Gara muuziqaatiin isaan kana walitti hidhuudhaan takka godhee akka Ameerikaa sanitti akka jiraatan afaan hunda akka afaan sanitis afaan achirraa darbatamu yookaan Tanzaaniyaa irraa dubbatamu akka Oromiyaa keessatti dhaggeeffatamu muuziqaan Oromiyaa irraa ka'u akka isaan keessattis dhaggeeffatamu Afrikaa guutuu keessatti gosa kana yaanna jechuu kiyya. Inni kun isa akka kanaati. Gaa dargaggoo gosa kanaati mata barbaanne. Hariifata taate tabakayyuu deemtee cabsitu. Ta Oromummaa si beeksiftu. Qeyroo gosa kanaa barbaanne. Istaayilli keenya gonkumaa jijjiiramuu qaba. This is politics. Isa dukkanaatiif yeroo hunda ifni dukkana. Namni qalbii isaa dukkana yeroo hunda wanni hundi isaaf dukkanu. Sobni isaaf dhugaan isaaf soba. Kanaaf maaliif hin dhufakaa biraayit godhuudhaaf gara tokkoonoo wanni gartee uummata irra deemaa jiru kun yookaan wannummaan ta'aa jiru kun akka mataa keessan gara isin hin galchineefi. Artistiin hoggayyuu bohaartii uummataati. Kan uummataati. Firoomaan komandoo kiyya duuba gaa arra shamarran keenyaa isa kana shaayettan dhiirti teenya isa kana shaayetti amma sagantaa nama guddaatii fi nama dargaggeessaa fi dargaggeettiidha
gargar qoodeeti nuu kaaya lammada maaliif dargaggeessi keenya maraataadhaa gosa kanatti maraachee isa kaayuudha kaayyoon kiyya dargaggeessa kanaaf Finfinnee keessaa mul'atu Direedawaa keessaa mul'atu Wallagga keessaa mul'atu Jimmaan keessaa mul'atu addunyuma tana gubbaa'u tap khajoo bakka fixed katee perfect katee gosa akka kanaati gaa isa akka kanaati dubra akkasiiti dubra gartee shaayette gartee laal ammas bakka malletti if gadi naqina bakkarraan hammaaramnetti if gadi naqina chapstikiin godhadhee chapstik wanniin godhadhee filmi dhiiraa isa kana keessaa dhabuun qabu shittoodhaan godhadhee ilmi dhiiraa kana keessaa dhabuun qabu dhiirti keenya isma kana urgaawaa ta'uu qaba afaan isaa cooma ta'uu qaba fixed kanu isuma kan Oromoo gosa kanaa kana uumna jechuu kiyya harama osoo hin ta'in harama rabbi dhabama haa godhu haraman feenu Oromoo feena kalaas nuti harama miti Oromoo parfait kanuma dammak arraga lola warra boruutiin nuuf fidee dhufee jechuu kiyya ijoo dubbii teenyaa keessatti lola warra boruutiin nuuf fide Oromoon kun haasawa beeka Oromoon kun haasawa beeka haasawa beeka dubbachuu beeka kanaaf Dr. Ali Birraadhaa maal ja'an gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee kee jajjarracha bishaanii baay'inni jecha kee kan rafe dammeeysaa wedduuf walaloon kee lakkaawameen dhumu hibboof makmaksi kee galma aadaa teenyaa eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee oromummaa afaan Oromoo hundee bilisummaati yaan dhugaadha lolli warra boruu kun isiniif hin qara waa hedduu keessaa bartan jechuu kiyya maaliif yeroo hunda dammaqaa dhaggeeffachuun dammaqaadha nama gooti ummata ruwaa beeydaa nabi je'een ummata ruwaa beeydaa kanan dhaggeeffatin jechuu kiyya ummata ruwaa beeydaa ummanni jaamu kun ummata seenaa osoo hin qaraane seenaa dubbisan jallisanii ummata waa'ee ummata otoo baran beeyne waa'ee baraa dubbatan ummata ruwaa beeydaa jaamu wallaaltota osoo hin beeyne ni beeyne siin jedhu kanaan egaa ummata Oromoo hallayyatti buusu jechuu kiyya dargaggoo Oromootis hallayyatti buusu isin buusan jechuu kiyya haasawni isaanii isin hin gammachiisu hoggaa dhaggeeffatanuu sammuu isin cinqa tartiiban qabu adeemsan qabu waan takka isin barsiisu akkanumatti wacuu shuuf isuma kana nuti gaa'isa akka kanatti hin guddanne nuti ummata karooraan guddate dargaggeessa karooraan guddate tartiibaan sammuu bilisoomeen isa guddateedha gosa kana irratti qaceelchine jechuu kiyya gara tokkoon akka saayikooloojii keessan diinni isin hin dhoyneef akka diinni isin itti roorrif akka diinni itti roorriftani bifa hundaan as keessatti gaa sagantaan inni qabadee jiru kun sagantaa ajaa'ibaati akka akkanaati duuba gaa amma dhiyoo tana dubbii wantaa takkatu jira dubbii gara Suudiitiin kaate kana laal bakkarraan hammaaramnetti if gadi naqina yaa dargaggoo yaa shamarran laal mee naatu isinin jeeti hujirratti xiyyeeffadha eegasii maallakeetiin abbaa feete bittaa biyya Suudiitirraa achirraa dalagattee viizaa bitattee gara biyya biratti ce'uu eegasii maatii keetillee ceesisu yaadi
Bakka nama maramnetti macaawacha nama hunda nama gatii kee hin beeyne hunda jalatti hin kufin jechuu kooti. Waan walitti si qabuu danda'u. Amma unoo dhiyoo tana qullaa wal baaftaniiti tabiraa ooftan jechuu kiyya. Dhaabbattan moo dhaabbattaniin isin hin jee. Si dhaabbatta moo dhaabbattan isin. Odaan bultum kun dhaabbatta moo dhaabbattan. Kanaaf isin mataadhaan miila kan taane cimsee isin hubachiisa. Gara tokkoon waa'ee sheekaniitu kee artist ibsitu welcome waa'ee sheekaniitu kee intala roobee kabajamoo booni sabaan sabboontu walloo kaaduu yee angaatu qamar ga akkana gaa Nuura Muhammad Najmaa Razika Fajira Razika Nazifa Amshir wa Fajira Nuruddin Shakur Fatujira ga maga keessa babbareedaa kana wallahi billahi ka dhabbaan keessan isinii baase kana yaamee fixuu hin danda'ulleedha natti mi'aawaas jechuu kiyya natti mi'ooyitanii bar kabajamoo Ali Tafera Mistiga activist Kenya sagale Kenya guddaa kan hin jaaladhuu fi kan karoora qabanii. I love you so much. Akka malee kabajaa guddaa isaanii qabna. Seenaan bara baraan isaa yaadate jechuu keenya. Bareedduudha laffee qawweedhaan nurratti laffe'ee gara sagaleetiin nurratti laffe'ee namni gatii namaa beeku gatii namaa dubbachuudha beekaa. Waa'ee sheekan irratti inni kun ajandaa ta'uu hin qabu. Isaan isaa dubbatan maaliif amma dhiyootana sirriidha ture adeemsi. Ajandaa hoggaa isaan dubbatan kalaas amantii teenyatu dubbate isaan qofa miti. Protestaantiin ortodoksiinis numa dubbata garuu nuti. De wal fixuudha miti maariyo Sheek Abu Sufyaan Ali Sufyaan kana jaani kaani rabshaa maaltu kana jejani rabshaa uumuudha miti ummata ruwaabee daadha jaamu ummanni kana ummata awaama deebii kennu sheeka nuti laal saasaw kana maaltu si dorke sheeka nuti wanni bakka tana dheenuuf kanaafi akkanatti nuu hubadha sheeyni kun maali adareedha qaalluu qulqulluudha baleessa kiyya oromticha waa adare teusna ma yechu kiya ba شوف adare te Somale te हमारे te ummata Oromoo tiif hojjennan Oromoodha. Wallaalummaa kana keessaa bahuun dirqamata. Wanni ajandaa kana asirra warroottan ajandaa fiddanii asirratti osoo ummata dammeessaa jirru ajandaa kana gootan warra mana hidhaasanii fi dhiiga dhangala'u kana akka dagannuuf mootummaa wajjin ajandaa ummata Oromoo irratti uumuu jirtan jechuu keenya. Amma unu dagachiiftanii jirtan jechuu keenya. Warra hidhame san akka dagannuuf dhiiga dhangala'aa jiru akka dagannuuf kun hundi warra mootummaaf tumsee ajandaa godhu yookaan wallaalaa dhaabbachuudha qabdan jechuu kiyya. Dubbiin Oromoon irra jiru kana miti. Irreecha ni barbaadda abbaan barbaadde dhaqi. Abbaan barbaadde hafi. Ajandaa gootee garuu Facebook gubbatti akka ummata hidhame dagannu akka mootummaan nu godhaa jiru kana. Hogguta akka maallaqa baasa akka warra hidhame kana dagannuuf akka waan jiru kana hunda dagannuuf ajandaa kana hin baasinaadha waroo dhibba tokkoon isinii hime abooda maqaa yaa ati hogga hedduu dhiigalmaan Oromoo kana taphatanii namni kana jalatti firra hambata ajandaa ummataan kennina yaa ummatan hanga wallaalaan qabsoo Oromoo keessaa bahutti Oromoon ifan baatu yaa ati qabsoo odaa bultumii gallakkisi obboleessa kiyya hin beeytu hidaabi khalas aktivistii falmataa birootii fi
bak aktivistummaa caffeeraa misii gallakkisaa kalaas hin beeytan biyya laaytan dhiisa waa'ee dammeessuu nutti gadi lakkisaa muuziqaa nutti gadi lakkisaa kanuma warri dammeessu onnetti horaa baru ummata kanuma hay yoo haasoftan immoo ajandaa waan ummata Oromooti kennu osoo hin ta'in ajandaa waan diinaa kennu godha. Amantii tokko taana jedhanii ummata osoo deemu mirga isaati kalaas mirga walii eeguu jechuudha tokkummaan. Shayiniin hin barbaanne miti mirga isaati bilisoomsaa kaa wal bilisoomsuun beeytanii yasumayyaa. Keensiinis hin barbaadu hoggaa jee hin barbaaduudha. Hay mirga isaati. Protestaantiin hin barbaadu irreecha hojii mirga isaati. Abbaan barbaadus mirga isaati. Wal bilisoomsuudha dubbiin ajandaa walii kennuu dhabuudha. Ajandaa hoggaa walii kennitan qabsoo irra jirru irraanfannee kana jala godhaa. Warra manelaa jiru san dagannee jirra maanta dhugaan isin himaan. Ajandaa osoo ilmaan Oromootti fidanii ummata tokko ta'ee deemaa jiru tokko ta'ee jira amma dhaaba siyaasaatiif jinnijaan kan hin jirtu tokko ta'ee deemu jiraame Oromoon sadii isaa kaa Oromoo tana wallaalaan hin borcina adii isaa kaa Oromoo gaddaabaddaa kaa maali way boo ummata joolle namni mataa gara isin hin galchin obboleeyyan kiyya laal qabsoo godhaa bashannanaa obboleeyyan kiyya. Rabbiin kun abbaa dimokiraasiiti obboleeyyan kiyya. Shaajaati obboleessoo saboo ummata mataa za'u isin godhuu hin dandaggeeffatte naa kaappilees way dammaqaa kaa maal taata boo addunyaan tun fagoodha jirtii bara way. Please. Way. Way. Namuu mirga isaa dubbatu. Kalas. Kalas. Hamza Ibrahim ga riyaa kiyya tortora qallalra tortora andi jirtaa biti aw torba kiyya arraga dubbi torbaatiin gadi naquu fi deema. Kanaaf kabajamoo Ali Sufyaan ilma Oromoo qaalluu kabajamaadha. Qaalluun kadhataa Rabbiiti hogguma takka illee akkuma roobaa qumbii fa'a kadhataa raabaa dooriidhaati kadhataa Oromooti waan qaalluun juudha gayaa qaallu jechuun kadhataa Oromoodhaa jechuu seeruma gadaa keessatti kadhataadha isatu kadhata Rabbi kadhata qaalluun beeku jette maali ati kadhata Oromoon beeku jechuu akka kanaati ka dammaqaa qabooyi. Namni tokko seenaa osoo qorate waa'ee seenaa dubbachuu danda'u. Waa'ee uummata Oromoo dubbachuudhaaf waa'ee uummata Oromoo qorachuu qabda. Akkanumatti kaateeti miti. I love you so much. Gaa dubbii warra boruuttiin seena gaa lolli warra boruu kun lola warra boruu kana hin fedhu. Laalaasa Oromoo afaan Oromoo kana waliigaluu afaan Oromoo kana ittiin waliigaluudhaaf isinii kenna malee ittiin wal fixuudhaaf isiniin kennamne afaan Oromoo dubbachuu beekuu fi afaan Oromoo beekuun garaagarummaa guddaadha qaban. Yaa ummato afaan keessaniif duraan balleessinaa. Afaan Oromoo akkatti dubbatan beekaa dubbachuu beekoo osoo hin ta'in seerluu gosaa eegaa. Afaan Oromoo yoo waan qulqulluudhaan itti dubbatte afaan Oromoo guddifte. Afaan Oromoo waan qulqulluun itti dubbanne afaan Oromoo itti wal fixu afaan keetii wal fixu jirta malee afaan keetii walii galutti hin jirtu ati. Afaan kee balleessu jirta. Please afaan kan kee bareechi. Afaan kan kee afaan federaalaatti miti hoggaa bareede afaan Rabbi biratti fudhatamaa qabu ta'a. Afaan Oromoo akkatti dubbatan kan isin jiru kun kan nama walii galchu kan isin sitti haasa'u kana. Kanaaf sheekan ulamaa'ii hin tuqina. Akka kaanittuu abaarsan dandeenyu. Abaarsa dadhabne. Fitinaan dandeenyu obboleeyyan keenya. Kabajamoo Ali Sufyaan biyya tanatti dhufanii
Na barbaadaniitiin harkan as keessa na barbaadanii na barbaachisanii isumaan laaluu dhufe janii. Waa hunda naa godhaniitiin anis badhaasa godhee fi asii deeme. Nama Oromoo tana ruhaa isaa caalaa jaalatudha. Ammas abshaala. Ni beekaas waa hunda beeka. Artiin anoofu kana hunda na hubata. Maaliif? Lola warra boruuti. Lolli warra boruu borumaa malee arran qabu. Gaafa kan Sheekh Ibrahim Bilisaadhaa waraanni boodaatti dhufee Oromoo yoon bilisoomsi jennaan gaafa salaasa bilisoomti jeen salaasa bilisoomti janiituma fiiganii biraa kutan. Sheekh Ibrahim ki Rabbi raabata isaanii haa godhu.